Midiyaan EBS kan afaan Amaaraatiin sagantaa bashannanaa qopheessuun beekamu viidiyoo tibbana daa'imman Oromoo asoosiisuun maxxansee ture haquun dhagahame. Miidiyichi ayyaana cuuphaa sabeeffachuun gara wancitti malee sagantaa bashannanaa lijoች ምን ይላሉ yookaan ijoolleen maal jetti jedhu erga hojjetee qilleensa irratti gad lakkiseen booda qilleensa irraa haquun qeeqa kaaseeti jira. Arif Ahmad dabalata qaba. Atiya balafa gurgurta qabiyyee simmaltafa wayii kaayyoo dabsee karaa laga falme hidhaatti guuramani maltaanu akkataanu namnu nuti maltaana akkataanu taana. Midiyaan EBS kan afaan Amaaraatiin qophii bashannanaa dhiheessuun beekamu dhiheenya kana ayyaana cuuphaa sabeeffachuun daa'imman Oromoo haasofsiisee ture saganticha YouTube isarraa haquun qeeqamaa jira. EBS sagantaa bashannanaa hojjechuuf Finfinnee irraa bahee gola Oromiyaa keessa qajeelee ture. Akkuma faana diriirfateen walisoo qaxxaamuree naannawa magaalaa Wancitti daa'imman lafa tikaa jiran bira dhequun haasofsiise. Gaazexeessituun EBS afaan Amaaraatiin yeroo gaafattu qacaleewwan Oromoo kanneenis afaanicha hanga beekan dubbataatuma bakka garittis afaanuma Oromoo itti furguggeessaa yaada isaanii dabarfataa turan. Daa'imman afur kanneen maqaan isaanii Qananiisaa Rabbirraa Lalisaa fi Obsaa jedhaman iyyaamtee gaazexeessituun miidiyichaa gaafilee muraasa erga gaafatteen booda akka sirbaniif gaafattee ture. Daa'imman ola deemoon amma lafaa dhufaa jiran kun wallee ergaa gurguddoo qabdu tan haala Oromoo fi Oromiyaan yeroo ammaa keessa jiran ibsitu dabareedhaan wal harkaa fuudhanii alalaasaniif ture. Eenyutu wallee naaf sirba jettee gaazexeessituun yeroo gaafattu mucaan daa'imni sesseeqaan maqaan isaa Qananiisaa Gosaayee jedhamu Atiya abbaa lafaa maaf gurgurta qabiyyee siif maaltu hafa dhaabonni Oromoo hidhatti guuramanii nuti maal taana akka taanuun dhabnu je'ee wallee caalaa dagafaatiin gaazexeessituu qalbii raase. Intalti afaan daa'imman kun ittiin sirban hin beekne tan kofoo uffattee daagarra teessu bakka miila wal qaxxaamursitee daa'imman kanneeniif gaafii dhiheessitu sanirraa mataa lulaa erga harkatumteen booda mee ammas eenyutu naaf sirba sirbi badhaasa qaba jetteenii gaafii lammaffaa itti fufte. Mucaan kichuun maqaan isaa Rabbirraa jedhamu kan mirga ishii jiru tokko sirbuma Qananiisaan sirbeef san bakka inni itti dhaaberra maal jetteree gaafachi geessu akkamumaan dagatteree waadaa galte otuu gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee shakkine shakki eenyu ati eenyu saba qoqqooddaa ati eenyu shakkine shakki nusi wallaallee ati eenyu shakkine shakki jechuun itti cabsee intala ergaa sirbichaa hin beekne bishaan jala yaase. Midiyaan EBS saganticha guututti gallakkisus erga qilleensarra oolee buleen booda qilleensarraa haqee jira. Daa'imman kanneen yeroo gaazexeessituun sadarkaa barumsa isaanii gaafattu isaan hundinuu kutaa afuraffaa akka baratan kan itti himan yeroo ta'u dhimma siyaasaa beekuu baatanis Oromummaa isaanii irratti dhaloota qaramaa guddataa jiran ta'uu isaanii hubachuun ammoo salphaadha. Rogeeyyotaa fi namoonni bebbeekamoon EBS viidiyicha haquun isaa ijoolleen sun sirbaa gurguramuu lafaa mormuu akka sirban waan hubate fakkaata jechuun miidiyicha qeeqaa jiran. Dhimmichaan wal qabatee odeessi biraa bahaa jiru ammoo haqamuun sagantichaa ajaja mootummaatiin akka taheetu himamaa jira. Kana malees viidiyoon daa'imman afaan Oromootiin sirbanii fuula miidiyaa EBS irraa ajaja mootummaatiin erga kaafamee booda gaazexeessitoonni sagantaa sana irratti hojjetan lamas hojii irraa ogguramanii jiraatuun gabaafamaa jira. Qilleensarraa haqamuu sagantichaatiin wal qabatee miidiyaa EBS tahee qaamota dhimmi ilaaluurraa hanga ammatti wanni ibsamee hin jiru. Maal jettere gaafumatti geessu akka gumanda galtillee waadaa galtee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akka gumanda galtillee daachaan ekaa yeroo ga'een teenyu saba qoqqooddaati eenyu. Qondaaltonni Koongirensii Federaalistii Oromoo dhiyeenya mana hidhaa bahan maatii artistinoo Goobanaa bira deemuun jajjabeessaniiti jiran. Qondaaltonni KFO obbo Baqqala Garbaa, obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Hamzaa Booranaa guyyaa har'aa magaalaa Adaamaatti kan argaman maatii artistinoo Goobanaa dubbisuun jajjabeessanii akkasumas gara magaalaa Bushooftuu deemuun Doktara Kabajaa Artist Alii Birraa dubbisuun jajjabeessaniiti jiran. Dabalata oduu tanaa Munawwaraa Ahmadtu qindeeffate. Qondaaltonni KFO dhiyeenya kana mana hidhaa bahan mana Doktara Alii Birraa fi maatii artistinoo Goobanaa daawwataniiti jiran. Qondaaltonni KFO olaanoon obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa gara magaalaa Adaamaa deemuun maatii artistinoo Goobanaa bira dhaquun jajjabeessanii artistinoo Goobanaa kana Amajjii 18 du'aan boqoteefis kadhannaa taasisanii maatis jajjabeessaniiti jiran. Kana malees gara magaalaa Bishooftuu deemuun mana artistii hangafa Dr. Ali Birraa dhaquun
haala fayyaa isaa ilaaluun dubbisaniiti jiran. Doktora Kabajaa Alii Birraa dhiyeenya kana dhukkubsachuun mana yaalaa kan ture yeroo ta'u guyyoota muraasa dura wayyaa'ee gara mana isaa galuun ni beekama. Erga artisti Alii Birraan dhukkubarraa fayyuun gara mana isaatti galee booda qeerroowwan namoonni beekamoon qondaaltonni paartilee garaagaraa dhaquun dubbisaati jiran. Dhiyeenya kana muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dhukkubsatee mana yaalaa jiraachuu Doktora Kabajaa artisti Alii Birraa ilaalchisuun hospitaala waliigalaa Adaamaa dhaquun dubbisuun ni beekama. Guyyaa irraatis erga hooggantoonni KFO mana hidhaatii bahan magaalaa Bishooftutti kan argamu mana Doktor Alii Birraa dhaqanii dubbisan booda kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee mana artisti Alii Birraa deemuun dubbisuu fuula Facebook irratti barreessite. Aadde Adaanach Abeebee barruu gabaabaa fuula Facebook irratti barreessiteen guyyaa irraa seenaa muuziqaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti ashaaraa guddaa kan kaa'e nama artii jaalatamaa fi falmaa bilisummaa Doktora Kabajaa Alii Birraa mana jireenya isaatti argamuun daawwachuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame. Artistii jaalannu kanaaf fayyaa gaarii hawwaaf jechuun barreessite. Doktora Kabajaa artisti Alii Birraan yaala fayyaa tibbana isaaniif taasifameen yeroo ammaa fayyaan isaanii haala gaariirra kan jiru ta'uu namoonni dhaqanii gaafatan himaati jiran. Qondaaltonni KFO dhiyeenya hidharraa bahan dheengaddaa Majjii 23 2022 waajjira KFO guddicha magaalaa Finfinnee caffee aananitti argamutti simannaan taasifameefii ture. Hooggantoonni kanneen erga hidharraa hiikamanii barreeffamaa fi suuraan malee sagaleen miidiyaas ta'ee marsaalee hawaasummaa irratti hin mul'anne. Keeniyaa fi Ameerikaan waraanni Itoophiyaa saffisaan furamee arguudhaaf warreen waraanatti jiran waliin mariin godhan cimsuun waliigaluu beeksisan. Biyyoonni lameen waraanni kaaba Itoophiyaatti dhalate waggaa tokko oliif dubbii ijoo addunyaa ta'e saffisaan xumura akka argatu waamicha kan dhiyeessan waggaa ta'uu marii araaraafis tattaafachaati jiru. Wajjirri pirezidaantii Keeniyaa ibsa wiixata baaseen gaafa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa haaraan ambaasaaddar Deevid Seeterfiildii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaataan qaamaan wal arganii dhimma waraana Itoophiyaa irratti mari'achuu beeksiseeti jira. Marii masaraa mootummaa Keeniyaatti gaggeeffame irratti hooggantoonni lamaan Itoophiyaa keessatti nageenya buusuun tasgabbii naannichaa barbaachisaa ta'uu irratti xiyyeeffatanii jiran jee ibsi mootummaa Keeniyaa. Waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiruuf furmaata karaa nagaa barbaadaa kan jiran ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo cinatti pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaataanis tattaaffii godhaati jiru. Adeemsi Keeniyaa kanneen waraana kana keessaa qooda qaban mara hirmaachisaa waan jiruuf caalatti abdachiisaadha jedhan ogeeyyonni. Ambaasaaddar Seeterfiild tattaaffii pirezidaantii Uhuruun gochaa jiran kana jajjabeessaniiti jiran. Itoophiyaa gargaarutti isin abdannaa hojiin hanga ammatti biyyaniif hojjette bilaasha akka ta'u hin feenu jedhan Ambaasaaddar Seeterfiild. Waraana Itoophiyaa xumuruuf gaheen kee akkaan guddaa ture ammaas akkasuma ta'e itti fufa jennee abdanna jechuun shoora Keeniyaan gaafa Afrikatti ba'aa jirtus dinqisiifataniiti jiran. Akka ibsa mootummaa Keeniyaatti pirezidaantii Uhuruu Keenyaataan gama isaaniitiin hojiilee misoomaa Itoophiyaa waliin itti jiran kaasuun waraanichi itti fufee waan hanga ammatti hojjetan akka duraa balleessu kan hin hayyamne ta'uudha himan. Itoophiyaa cimtuun nu barbaachifti, Itoophiyaa tasgabbooftuun nu barbaachifti, kanaafis waan dandeenyu hunda goonee waraanicha furuuf kan kutannee jedhe pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataan. Aangoonni lameen dhimma Itoophiyaan cinattis waa'ee nagaa fi tasgabbii Suudaanii fi Somaaliyaas mari'ataniiti jiran. Mariin hangaa USA kanaa fi pirezidaantii Uhuruu Keenyaataa kun kan dhagahame barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamuu dhaabuu fi nagaa buusuuf carraaqqiin taasifamaa jiru akka isaan gammachiise torbaan dabre keessa ibsuu isaaniitiin hordofeeti. Guterees gaafa roobii dabre gaafa Afrikatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo haala Itoophiyaa keessa adeemaa jiru irratti erga bilbilaan mari'atanii booda ibsa baasaniin kana kan jedhan. Dippiloomaatonni olaanoo Ameerikaas torbaan dabre kaasee daawwannaa hojii guyyoota afuriitiif gara Finfinnee, Kaartumii fi Riyaaditti imalaniiti jiran. Gaafa Afrikatti ergamaan haaraa Ameerikaa Deevid Seeterfiild fi Assistaan Seekreetarii Moolii fi aangoota olaanoo torbaan dabre kaasanii Itoophiyaa, Saawud Arabiyaa fi Suudaan daawwataa jiran keessaayi. Kaayyoon daawwannaa kanaa aangoota Ameerikaa kanneen taasifameefis Itoophiyaan akka walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru dhaabduuf gargaaruuf jedhameeti jira. Miseensonni neetoo dooniilee fi jettiiwwan waraanaa Awurooppaa dhiyaatti ergaa jiraachuun dhagame. Ibsi neetoon fuula feesbuukaa isaa irratti baase akka mul'isitti neetoon Awurooppaa dhiyaa jabeessuuf dooniilee fi xayyaara lolaa dabalataan garas ergaati jirti.
Kunis neetoon miseensonni isaa naannoo Yuukireen waliin waldaangeessuu irratti Raashiyaan waraana buusaa jirtuuf deebii kennuuf akka ta'e himamaatti jira. Ibsi neetoo kun Deenimaark, Ispeen, Faransaay, Neezerlaandii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaa fi meeshaalee waraanaa dabalataan bobbaasuuf akka jiran ibseeti jira. Barreessaan olaanaan neetoo Jeens Stoltenberg akka jedhetti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kana gama dhiyaa jabeessuu dabalatee neetoon tarkaanfii barbaachisaa maraa fudhachuu itti fufaa jee. Humna ittisa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kan jeequuf yeroo maraa deebiin kan hin ajaan. Dubbii himaan Kremlin Dimitri Peskov Yuunaayitid Isteetsii fi michoonni isaa neetoo muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqaniiti jiru. Ameerikaan fi Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashiyaan fudhachuun maltu tuquudhaan hojjettoonni imbaasii fi miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyev keessa Yuukireen gadhiisanii akka bahan gaafataniiti jiran. Deenimaark firigeet gara galaanaa Baaltik ergaa kan jirtu yeroo ta'u dabalataan xayyaarota lolaa 4 gara Liizuwaaniyaa gabbaasuuf akka jirtu ibseeti jirti. Biyyi Ispeenis humna galaanaa neetootti dabaluuf dooniiwwan ergaa kan jirtu yoo ta'u xayyaarota lolaatis gara Bulgaariyaa erguuf akka jirtu ibsi neetoo kun ifoomseeti jira. Dabaluunis biyyi Firaans ajajoota neetootiin waraana ishii gara Roomaaniyaa erguuf qophii xumursiisteeti jirti. Neezerlaand Ispeen irraa eegalee xayyaarota lolaa gara Bulgaariyaa erguun poolisoota neetoo naannicha keessa sossaaniif deeggarsa kennuuf sochirra jiraachuutu ibsame. Ameerikaan tokkummaa humnoota bahaa jabeessuu fi guddisuuf yaada qabaachuu ishii ibsiteeti jirti. Neetoon humna waraanaa waloo biyyoota yeroo ta'u weerara seeraan alaa Raashiyaan Kireemiyaa irratti bara 2014 gaggeessitee wal qabatee deebii kennuuf gareelee humnoota biyyoota akka Istooniyaa, Laatiiviyaa, Liizuwaaniyaa fi Poolaand waliin ta'uun jiddugala bahaa keessatti humna isaa jabeessaatti dhufan. Dhumarratti oduu ispoortiiti. Waancaa Afrikaa 33ffaa taphoota kuffisanii dabruutiin biyyoonni 16 walitti hafanii wal shukkuumaa kan jiran yoo ta'u guyyaa dheengaddaa Tuniisiyaa fi Burkina Faasoon morkattoota isaanii mo'achuudhaan gara marsaa itti aanutti dabruu isaanii dursanii beekaniiti jiran. Taphoota lamaan kaleessa galgala taphatamaniin Gaambiyaa fi qopheessuun sagantichaa Kaameruun kara marsaa itti aanutti dabranii tapha itti aanu irratti waliin kan morkatan ta'a. Tapha ajaa'ibaa kaleessa galgala Gaambiyaa fi Giinee jidduutti gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Gaambiyaa seenaa haaraa hojjeteeti jira. Gaambiyaan biyya xiqqoo uummata miliyoona 2 qabdu yoo taatu seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif waltajjii waancaa Afrikaa irratti kan hirmaatte hoggaa ta'u seenaa haaraa galmeessuu dandeesseeti jirti. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Gaambiyaa tapha kaleessa galgala taphatameen biyya taphataa Liiverpuul beekamaa Nabii Keeyitaa kan taate Giinii olaantummaa taphaa wajjin 1-2 mo'attee gara marsaa itti aanutti yeroo jalqabaatiif dabruudhaan seenaa haaraa galmeessite. Tapha kanarratti goolii Gaambiyaan ittiin Giinii mo'atte kan lakkoofse Muusaa Baaroo ture. Taphni kun wal morkiin cimaan kan irratti geggeeffame hoggaa ta'u gama lamaanuu taphattoonni tokko kaardii diimaadhaan dirree baafamaniiti jiran. Gareen biyyaalessaa Gaambiyaa taphoota hanga ammaatti taphate 4 irratti goolii 1 qofa kan keessummeesse hoggaa ta'u taphoota ramaddii keessattis garee biyyaalessaa Tuniisiyaa kan muuxannoo yeroo dheertuu waancaa Afrikaa irratti qabu ol qabxii fiduun dabruun isaa ni yaadatama. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Gaambiyaa gara marsaa itti aanu dabruu isaatiif badhaasa doolaara 10,000 tokko taphattootaaf badhaasni akka kennamu Federeeshiniin kubbaa miilaa Gaambiyaa beeksiseeti jira. Yoo gareen isaanii gara marsaa itti aanutti dabretti badhaasni maallaqaa kun dachaadhaan akka dabaluu beekameeti jira. Tapha biraa kaleessa galgala magaalaa guddoo Kaameruun Yaawundee isteediyeemaa Olombee irratti qopheessitu sagantichaa kan taate garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Kaameruunis fi Komoros jidduutti taphni ajaa'ibaa kan qalbii hawwatu taasifameen injifannoo Kaameruuniin xumurame. Jalqabuu tapha kanaatiin duratti taateewwan gaddisiisoon kan mul'atan hoggaa ta'uu seensa isteediyeemii irratti namoonni taphicha laalanii deeggarsa godhuuf gara isteediyeem seenaa turan osoo wal dhiibaa jiranii rakkoo uumameen lubbuun namoota 6 dabreeti jira. Namoota lubbuun dabran kanaafis Federeeshiniin kubbaa miilaa Kaameruun gadda itti dhagahame ibseeti jira. Gara taateewwan tapha kanaa keessatti taphaan wal qabatanii ta'anitti yoo deebinu gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Komoros taphattoota hedduu sababa COVID-19 fi miidhamaan dhabee eenyu akka hiriirsuuf rakkateeti ture. Kanneen keessaa karra eedonni garichi fidatee dhufe hundinuu sababa COVID-19 fi miidhamaatiin kan dhabe gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Komoros taphataa isaa sarara ittisaa irra taphatu karra eegaa godhatee kara dirree seenuuf dirqame.
jeeqame. Komoros rakkoo hangana ga'u kana osoo baadhatee tapharra jiru wanni isaan hin yaadin isaan mudate. Taphni jalqabee daqiiqaa 7ffaa irratti taphataan Komorosii fi dursaan taphattootaa Najiib Abduu daqiiqaa 7ffaa irratti abbaa seeraa lammii Itoophiyaa Baamalaak Tasammaa Wayyeessaatiin kaardii diimaadhaan dirree keessaa ari'atame. Murtiin abbaan seeraa murteessee kaardii diimaa kenne kun nama wal kan falmisiisne ta'us garuu biyya taphattoota hedduu miidhamaa fi COVID-19 dhabdee karra eegaa malee dirree seenteef rakkoon kana caalee hin jiru. Haaluma kanaan gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Kaameruun carraa argate kanatti fayyadamee taphicha olaantummaadhaan xumuruuf yaalii adda addaa gara goolitti godhanis haalli ittiin ijoolleen Komoros ofirraa ittisaa turan haalaan kan dinqisiifamudha. Taphataan beekamaa fi jaalatamaan Kaameruun kan duraanii fi yeroo ammaa pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Kaameruun hoogganaa kan jiru Saamu'eel Ettoon istiidiyeem seenee tapha hordofaa kan ture hoggaa ta'u hojii gareen Komoros hojjetaa tureen biyyi isaa rakkoo keessa jiraachuu hubatee sosochii inni bakka taa'ee jiru irratti agarsiisee irraa ka'uudhaan miirri cinqamuu akka itti dhagamuu hin oolle xiinxaltoonni kubbaa miilaa tokko tokko himaati jiru. Taphichi haala deeggartootaa fi jaallattoota kubbaa miilaa hawwisiisuun kan itti fufee hoggaa ta'u daqiiqaa 29ffaa irratti Ilkaamiin goolii jalqabaa Kaameruuniif galchee dursa qabachaa erga turan booda daqiiqaa 70ffaa irratti Abubakar goolii lammaffaa galchuudhaan Kaameruun goolii 2-2dhaan taphicha dursaa kan turte yoo ta'u daqiiqaa 81ffaa irratti taphataan Komoros Machangamaan rukuttaa adabbii fageenya meetira 30 ta'u irratti gareen isaa argate itti fayyadamuudhaan goolii hedduu nama gammachiistuu fi deeggartoota bakka ta'anii ol kaaftu lakkoofsee biyyi isaa Komoros dhiibbaa godhaa dhufte. Haa ta'u garuu goolii biraa dabaluu waan hin dandeenyeef taphichi olaantummaa Kaameruuniin goolii 2-1 xumuramee Kaameruuniin gara marsaa itti aanutti dabarteeti jirti. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Komoros mo'amee waltajjicha keessaa ba'us hanga dhumatti qabsoon isaan godhan jaallattoota kubbaa miilaa biraa dinqisiifannaa guddaa argataniiti jiran. Oduu keenya biraatiin kilaboota magaalaa London keessaa tokko kan ta'e Watford leenjisaa isaa Claudio Ranieri leenjisummaa irraa geggeessuun gabaafame. Leenjisaan lammii Xaaliyaanii Claudio Ranieriin Watford dhufee hojii leenjisummaa erga jalqabee milkiin irraa fagaachuu isaatiin wal qabateeti kan hojiirraa geggeeffame. Bakka isaa Watford leenjisaa duraanii kilaba Liverpool, Fulhamii fi garee biyyaalessaa England kan ture leenjisaa hangafa Roy Hodgson karaa kilabichaa fidee leenjisaa haaraa godhuuf akka deemutu dubbatamaa jira. Maariyoo Baalatooliin erga garee biyyaalessaa Xaaliyaanii wajjin addaan ba'ee turtii waggaa 3 booda leenjisaa garee biyyaalessaa Xaaliyaanii ammaa Rooberto Maansiinii waamichi godhameefii jira. Maariyoo Baalatooliin erga